mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa gaggeessuuf qophiitti akka jiru ibsee jira. Dhaabni keessanis torbanoota darbe keessa ibsa baasee ture qabxiilee muraasa ibsuutiin karaa nagaatiin akka xumuramuudhaatiif haasaan jiradhanii kanneen kaasan jiru. Dhimma kan akkamittiin jirtu mee? Lolli kan gaggeeffamu nagaa karaa nagaa argachuu dadhabne karaa lolaa deebifachuuf xumurri hundee lola kanaaf nagaa fida saba keenyaa fi nagaa waaraa jenneetu kan nuti lolatti jiru. Nagaa waaraan sabni keenyi barbaadu osoo hin walloliini karuma nagaa taa'anii barcumaa irratti dubbatan irratti walga'anii yoo dubbatanii furama ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas kanuma dubbataa har'a sanaaf qophii ejjennaa nagaaf qabu hin jijjiiru. Affeerraan karaa akkasiiti oofishaalii karaa nu dhiyaate hin qabu. Nutis affeerraa akkasii keessatti oofishaalii nama kaa'annee kan hirmaataa jirru hin jiru. Yoo jiraatee fi yoo waamichi karaa nagaa nuu kataasifamu ta'ee fi international sanctioned bifa ta'ee fi observed bifa ta'eeni loogiin tokko osoo hin jiraatiin namni dhimma rakkoosaa saba bakka bu'ee fi kanaaf hin dhufe kanaaf hin lolaa jira hundumtuu bakka taajjabdoonni taa'anii waan kana xumuruun danda'amutti yoo nu dhiyaate irraa hirmaachuu qophii. Silaa nagaan kan inni barbaachisu warra qawwee waliif fudhatee wal lolaa gidduu yoo dubbatame nagaan bu'a. Mootummaan amma booda biyya kanaaf lolli hin fayyadu. Amma booda lolaan olaantummaa garee tokkos haa taatu sirna garee tokko gadhaabuun hin danda'amu. Kana booda biyya waloo jaarree yoo kajamu taate marii walootiin jee yookaan amanu taate kanarratti hundaa'ee qaamota qawwee wal lolaa jiru wajjin lola dhaabee qaamota ilaalchaa wal lolaa jiru wajjin immoo gara hunduma keenya gara tokkotti sassaabamnee kan mari'annoo yoo taatu taate biyya kanaaf furmaata qaba jenneeti kan amannu.